Hiliif MaltiMi. Ani damsa kan biraan qabu damsa hedduus dubbachuus hin barbaadu waan danuu dubbatameera waan hedduu darbeera wanti nama gammachiisus waan nama gammachiisus waan nama gaddisiisus waa lama of keessaa qaba gara kamiin gorra durkaa badee jira ala kulli haal marti keessanuu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha haa ta'u malee dhaamsan ummata oromootiif dhaamu waan tokkittiidha haasaa isinitti dheeressu waa'ee jeneraal Haji Kamal Galchuu saatii kana yeroo kana namni oromoodhaaf dadhabe namni oromoodhaaf jechuudhaan I am sure dargaggummaa isaanii fixanii takka guyyaa tokko jechuudhaan waa'ee dhimma dhuunfaa isaanii waan sochooni natti hin fakkaatu. By the way General Kamal Galchuun sababa keessaniitiin qaama wal argine kanaan dura bilbilaan wal beekna. Sababa keessan ta'ee immoo Rabbiin qaamaan wal nu barsiisuu qofatu hin ta'in walitti dhiyaannee konkolaataa isaaniitiinis Finfinneedhaa gara Adaamaatti dhufeera. Sana keessaa waan natti himan keessaa kana booda dadhabeera isin dargaggoonni jabaadhaa jedhan. Wallaahi baay'ee natti dhaga'ame erga mana galee booda. Kanaafuu inshaAllah dadhabina isaanii maaliif akkas jedhan Jeneraal Kamal Galchuu? Meeyyaadhaan marti keessan namni saba kanaaf yeroo kana gaachanni Oromoon qabdu sa'aatii kana tokkittiin Jeneraal Kamal Galchuu kan naman tuffanne kan gandummaa hin qabne kan ulfina namaa kabaja namaa kennee akka namni si kabaju kan godhu galata Oromo Rais Nur Rais ummatuma Itoophiyaa irraa galata qaba Jeneraal Kamal Galchuu mee hamle kennaa fedhalta. Jeneraal Kamal Galchuu kanaafuu adaraa jabeeffadhaa marti keessan waa hunda isaaniitiin dhiisina hubadhaa fi isaanii ilaalati waa hedduu dubbataniiru lolaniiru waa hedduu bu'aa ba'ii keessa darbaniiru adabbiin du'aa itti murteeffamee Rabbiin sana keessaa baaseera alhamdulillah jedhaafi mee hadda dhufanii as jiru asis jiraatanii takkaa namatti jechuudhaan sabaaf qabsaa'u sabaaf dhiigu sabaaf dadhabu sabaaf barahaa dhaqu jeneraalaam akka fedhe jiraachuu danda'amu waan fedhe ta'e dhiisi jeneraala miti qabaleen taaxaaqii hidhataan tokko jechuudhaan akka feete hidhata aangoos itti fayyadamte akka feete biyyatti jiraatu jirraamnu akkasii moo akkasii miti inni jeneraalaam akka fedhe qananee jiraachuu danda'u jeneraal Kamal kanaafuu haqa nurraa qaba wallaahi haqni isaa akka haqa isaatiin Rabbiin nun gaafanne jennaan wallahi Oromoo hunda ga'a haqqiin isaa Oromoo hunda wal ga'a haqa nurraa qaba kabaja isaaf malu haqa isaaf malu marti keenya iyyuu wanti kun nu laallataa waan kana irratti bareechaa yaada marti keessanuu Oromoon adaraa amaanaan isiniin jedha tole inshaAllah Rabbiin umrii isaanii dheeresse Oromoon akka isaan barbaadanitti jechuudhaan akka Jeneraal Kamal Galchuun Oromoon diinagdeedhaan barumsaan taayitaadhaan bakka hunda jechuudhaan to'atee bakka hunda jechuudhaan dursee duniyaa irratti beekamee isaanis jiraatanii umrii dheeratanii akka isaan ijaan arganu Rabbiin umrii isaanii haa dheeressu yaa Rabbi umrii Jeneraal Kamal Galchuu yaa Rabbi dheeresse Allahumma salli galatama. Hiliif MaltiMi. Hiliif MaltiMi.